كتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Akkamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii irraa isiniif darbuu eegalee jira. Sagantaa irraa keessatti murtoo miseensonni paartii Baaldaraasiidhaa jiran filannoof akka galmaan jedhu hordofee abaa'oo fi kaafaa'uun maal jedhu. Dhugaama dubbachuudhaaf sadarkaa Baaldaraas irra jiru yookaan irra turattitu caasaan dhaabbata keenyaa caasaan paartii keenyaa jiraate irratti qooda fudhannaa turre. Godina Baalee keessatti dhibee sa'a 12 keessatti ajjeesa jedhameen gaalli dhumaa jiraa jedhu namoonni dubbise. Mallattoon isaa COVID-19 illee ta'uu danda'a. Amma gaala hafuura itti qaba yoo argite kurrii funnaanirraa qaba deebi'ee eegasii booda mallattoon isaa dhiiga fa'aa afaanii rara. An Zalaalam Taaddasaa isiniif hin dhiyeessa turtii gaarii. Haadha Tereezaa Afrikaati jedhamuun kan beekamanii fi Itoophiyaatti hojii tola ooltummaa hojjetaniin maqaa guddaa kan horatan Dr. Kabajaa Ababaach Gobanaa COVID-19 qabamuun yaaliirra jiru. Oduu dhukkubsatanii boqotan jedhu soba ta'uu kan himan itti gaafatamaan koominikeeshinii dhaabbata gargaarsa isaanii obbo Yitbaarek Kabbade haala irra jiran BBC'tti himaniiru. Kaleessa ganama isaanii kan hin beekneyyuu homaa simpitamii biraa mallattoolee dhibii hin agarsiisne arganuu dadhabanii achiin hospitaala qabna dhaabbata keenya bukkeedha. Achii isaan dhufanii wanni kana oksijiinii kana godhanii fi yaaluu eegalanii booda tarii koovid ta'uu danda'eeranii saampilii fudhatanii hogguu deemanii akka tasaa koovidii ta'ee akka kaleessa ganamaa arganuu dadhabanitti garuu homaa mallattoolee biraa ka koovid kana hin agarsiisne baroota as dhiyoo kana rakkoolee fayyaa biroo qabu keenya akka dimeeshaa kana deevilooppii godhanii akkasumas immoo rakkoolee fayyaa adda addaa qabu amma gara onnee isaanii kana fa'aa akka dhukkuba sukkaaraa kana fa'aa dhiibbaa dhiigaa fa'aa. Hayyee kaleessuma hospitaala galan jechuudha. Kaleessa yoosuma saampilii dafanii akka fudhatan goonetti achiin pozitiif hogguu isaanii Paawuloos geessine. Amma ammoo IC seenaan har'a ganama kana galan malee aga har'a ganama kanaatti IC'n galle. Maaliif itti cime jenna ammoo achumatti wal'aansa dabalataa akka argataniif? Wal'aansa haalan akka argataniif achi. Wanni nama kontaaktii goonee jira. Taasaa irratti bilbilee ni gaafannaa. Waan baay'ee fooleensa agarsiisanii qabu. Nyaata nyaataniiru? Ganama kana fudhatanii ganama halkanii anumaaf fudhee deemee turuma ganama kana xiqqoo ishee waan akka bulluqa tokko fuudhanii hin jedhanii. Umriin isaanii meeqa ta'a? Umriin isaanii 85. Haga ammaatti akka dhaabbata isaaniitiin daa'imman ijoollee meeqa guddisaniiru lakkoofsaan ni beekama? Ni beekama amma maa'inni Ababaach Gobanaa ijoollee bakka akkuma dhibbootatti tilmaamamanii amma fiigarii isaanii akkana hiriyoon harka qaba dhawaadhaaf illee. Ammallee kan dhaabbaticha jalatti guddifamaa jiran ni jiru miti? Jiranii amma ijoollee gara 35 kana dhaabbaticha keessa qabna gara ijoollee 70 immoo piroojeektota adda addaatiin achuma hawaasa keessatti gargaarsa tolchinaaf jechuudha. Ofii adde Ababaach Gobanaa ijoollee ni qabu kan ofii da'an? Baayoloojikaal? Hin qaban. Baayoloojikaal hin qabani. Wanni gaazexaan biyya UK tokko gaazexaan jedhamu ni beeksisa. Isarratti yennaa interviiyuu kennanii ani ijoolleen ofii ba'e hin qabu. Haa ta'u malee maatiiwwan kumoota dhibbootatti lakkaa'aman hin qaba. Kanaafuu hin gaabbu jedhanii yaada isaanii kennanii ture. Bakki jireenya isaanii Finfinnee moo gara? Jireenya isaanii Finfinneedha. Isaan dhaabbaticha yennaa gaggeessan hojii gaggeessaa olaanaa ta'anii yeroo dheeraa gaggeessaniiru. Haa ta'u malee mindaa fudhatanii waan hundumaa ijoollee kiyya wajjinan sheerii godhee jiraadhaa jiru. Kanumaafuu achuma wannuma dhaabbatuma san keessa bakka dur ijoollee xixiqqoo itti guddisan ijoollee xixiqqoon isaan wajjin jiraatu beektaa malti kun amananii warra kunuunsanitti hin kennanii of biratti kunuunsu waggaa gurguddatan immoo warri kun akka isaan gargaaran godhu. Manuma san keessatti amma jiraatu malee mana dhuunfaa isaanii qabanii qabeenya dhuunfaa wanni Ababaach Gobanaa saantii 5 jiru qabeenya homaan qaban isaan. Kan itti aanuun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Iskindir Naggaa dabalatee aangawoota paartii Baaldaraas Dimookiraasii dhugaaf filannoo irratti akka hirmaataniif galmeessuuf akka jiru ibsee ture. Miseensonni Baaldaraas wayita ammaa mana hidhaa jiran boordichi akka filannoo irratti hirmaataniif galmeessuuf jedhu keessatti ammoo obbo Iskindir Naggaa argamu. Miseensotnii fi hoggansi isaanii jalaa hidhamuu himataa kan turan ABO fi KFO'n maalirra jiru? KFO irra ABO Xurunaa Gamtaa haala amma jiruun wanti jijjiirame akka hin jirre BBC'tti himaniiru.
haala amma jiru kanaani marsaasa ammaa kanatti deebi'uudhaa fi yaada hin qabnu garuu yaada kan qabaachuu dandeenyu haalli amma jiru yookaan immoo wanti nurratti raawwatamaa turee fi ammallee nurratti raawwatamaa jiru yoo mariin irratti gaggeeffamee nurraa furee yoo jedhe filannoo irraa baqachuudhaafis yaada hin qabnu baqannus garuu kan warra baaldaraas kana dhageenyeerraa haalli kan keenyaa fi kan jaraa garaagara jalqabaadhaa jalqabanii hordofanii jarrisi namoota isaanii hamma ta'e muraasa galmeessifatanii paartii keenyaatiin gama kafaawoti garuu dhiibamnee keessaa baane yeroo jennu waajjirri keenya gara 200 olii galmeessifnee yookaan banannee utuu jirru amma 3 duwwaatu nu kattafe. Sadan kana qabannee guutummaa akka naannoo Oromiyaatti yookaan akka biyyaalessaatti dorgommii sana keessa seenuu hin dandeenye. Namooti keenya warri filannoo kana dorgomuu, taajjabuu, qindeessuu jennee amannee jennu koree hojii raawwachiiftuu irraa jalqabee hanga aanaatti mana hidhaatti darbatamanii inni kaan immoo reebamanii inni kaan baqatanii burjaa ja'anii jiru. Fakkeenyaaf miseensota waa'ee filannoo qopheessan nama 5 nuyi ramannee keenya akka biyyaalessaatti ramannee keenya keessa namooti 4 mana hidhaatti darbatamanii nama tokko duwwaatu bakkeetti hafe. Dhugaama dubbachuudhaaf sadarkaa baaldaraas irra jiru yookaan irra turettitu caasaan dhaabbata keenyaa caasaan paartii keenyaa jiraate irratti qooda fudhannaa turre jarri haala kanaan mana murtii dhaqanii waan tokko tarkaanfii tokko seenaa Itoophiyaa keessatti galmeessisuu isaaniitiif baay'ee itti gammadan yoo jenneen iyyuu nuyi haala sanaan deemuudhaaf hin dandeenyuun. Gama ABO'n gorsa hayyuu duree kan ta'an Dr. Shugguut Galataa paartiin isaanii ammatti sadarkaa filannootti deebi'uu akka hin qabne ibsanii jiru. Haala sochii paartichaas gaafadheera. Dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo humna guutuudhaan filmaata biyyoolessaa jaheeffaa kana keessatti qooda fudhachuudhaaf tattaaffii adda addaa gochaa ture. Haa ta'uudha yeroo irraa gara yerootti hoogganoota dhaabaa miseensolii gameeyyii uummata bakka bu'uu danda'u warra jedhaman dhaabbataniif dhahaatan waan jalaa hidhamaa dhufaniif waajjirri waan cufameef fedhiisaa ala filmaata sana keessaa akka dhiibamee bahu ta'ee jira. Haala amma baaldaraas wajjiniin alatee kanas ilaalchitee dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo karaa itti gaafatamaa hariiroo qunnamtii dhaabichaa karaa jaalbattee fuulaaf fuulatti yeroo isaarratti walgahii marii gaggeeffamu kan gaggeessituun boordii filmaataa Aadde Burtukaan gaggeessitu irratti gaafatee ture waa'ee warra mana hidhaa jiranii. Yeroo sanarratti deebii qulqullaa'aa kan isheen kennite warri mana hidhaa jiranis hirmaachuu hin danda'anii ka jedhu ture. Haalli sun yeroo isaarratti dhaabicha akka inni qaawwa tokkollee hambifatu akka inni san goone godhee jira. Haala amma jiruutiin Adda Bilisummaa Oromoo utuu haalli hin jijjiiramiin carraan itti filmaata keessatti seenuu hin jiru. Hooggansa keessanii kan batteefaa kaastanii jirtu kaanis hedduu isaaniitu mana hidhaa jira. Maal ofii irraa quba qabdu kanneen akka gadhiifaman mana murtii murteessee hin gadhiifamiin jiranis ni jiru. Kaan ammoo iddoo isaan jiran hin beekamanii kan jedhu kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa haasa'amaa ture. Miidhaanii fi dhiibbaan Adda Bilisummaa Oromoo irra jiru mataarraa jalqabaa. Yeroo kana hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo qunnamtii addunyaarraa aladha jiraa. Namni itti seenee isa gaafachuu hin danda'u, inni manaa bahuu hin danda'u. Jiraachuu isaallee waan beeknu hin qabnu ergee caamsa 3 irraa kaase. Hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo hedduun isaanii manni murtii akka isaan garii isaanii akka wabiidhaan gadhiifaman garii immoo guutummaa guutuuttuyyuu yakka hin qabani haa gadhiifaman jedhee kan murteessetu yeroo ammaa kana bakka isaan jiran hin beeku. Qaallittii irraa warra bahanis bakkootii garaagarii warra jiran warra murtiin seeraa wabiidhaan gadhiifamuu dandeessu yookiin immoo yakkiyyuu irra hin jiru haa gadhiifaman jedha hunda iddoo isaan jiran irraa har'a quban qabnu. Koloneel Gammachuu jaalbattee hedduu isaanii namoota tarreessee bituu hin dandeenye.
sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduu gabaabseen isinitti hima. Itoophiyaa keessatti boordiin dhimma ka'umsaa fi amantaa miindaa irratti aangoo murteessuu qabu hundaa'uuf ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaatti daayirektara damee dhimma nageenyummaa indaastirii obbo Fiqaaduu Gabroo boordiin kun miindaa hojjettootaan wal qabatee hojii kanaan dura walta'iinsa hojjetaa fi hojjechiisaan raawwatamaa ture jijjiiruun qixa sirrii fi qabatamaa ta'een hojjetaa jedhan. Mootummoonni gamtoomanii naannoo Tigraayitti beelli bara 1977 akka lammata hin dhalanne akeekkachiisan. Dhaabbatichatti hoogganaan dhimma namoomaa addunyaa Maark Laawkook waraana Tigraay booda namoonni hanqina nyaataa jabaaf saaxilamaniiru jedhe. Keeniyaatti konkolaachisaan boofaa qilleensa irraa bu'een hiddamee hospitaala galeera. Akka Deevid Musaakoon KBC'tti himetti boficha joobira samiirraa tokkotu konkolaataa korra buuse karaa foddaa lo'ee seenuun na hiddee ittiin jedhe. Godina Baalee aanaalee garaagaraa keessatti dhukkubni yeroof waliinsaa hin baramne gaala ajjeesaa akka jiru jiraattonnii fi ogeessotni himan. Dhukkubichi yaaddessaadha jedhameera. Dhalataa naannichaa kan ta'e Boonsaa Ahimad dhukkubichi namatti darbaa akka jirus dubbata. Qabu gara aanaa shaniiti beektaa akka mooratti naqanii kadhumatee ganama dhumaatti kaantu jira elmatee abbaan amma jalaa bahee amman kana dhaabataa lafa dheedee jira hisaabumaa hin qabu bara gara aanaa shan moojaatii daataa isaa namni fuudhallee hin jiru egaa haga daawwee qaachanirraa ka'ee aanaa raayituu sawweena haga beeltuutti jechuu keessattuu aanolee gammoojjii gara horsiisee bulaa kana ga'anu gaalli tokko illee itti nafne jechuu hin dandeessu. Mallattoon isaa kominnaantii illee ta'uu danda'a amma gaala hafuura itti qaba yoo argite furrii funnaanirraa qaba. Deebi'ee eegasii booda mallattoon isaa dhiiga fa'aa afaaniin rara dhiiga fa'aa funnaaniin buusaa hafuurallee itti qabala in korrisa gaalli akka nama mallattoo COVID-19 nama qabu hafuura kutusan mallattoo isaan godha waan akkasiisan natti mana aanolee gizaan bilbilee gaafadhu gara sawweena gammoojjii anillee lafa qillisaa sanitti daladhe naannoo horsiisee bulaa sanitti daladha waan taateef kanaafuu haalli isaa baay'ee ulfaata keessattuu uummanni sun uummata horsiisee bulaati uummata waggaa taree keessa buqqaatota haga ammatti uummanni sun uummata bakkatti hin deebiin. Dhibee kana irratti waa'illi Kwaasilii Galgaloo hakiima horii Aliyyee Johaar dubbistee jirti. Giddugala laaboraatoorii biyyoolessaa ka fayyaa beelladaa Naadik sabbata Finfinneetti kan argamu isaaf saampiliin ergamee dhibeewwan shakkaman haga dhibee afurii ilaalamanii turanii dhibeewwan sanniin maraa'uu negatiif ta'e ammas qorannoon further investigeshiniin qorannoon itti fufiinsa qabu akka taasifamu ammas beellada eegatu boodallee qorannoo gaggeessuu fi akkasuma saampilii isallee irraa fudhatanii akkaataa itti wanti kun adda bahuuf sadarkaa federaalaallee irraa dhufaa akka jiranii wantichi immoo haalli tamsa'iinsa isaa hedduu nama sodaachisaa naannoo Sumaaleerraa seenee jalqaba gaalota umriidhaan fagaata warra erginansii ta'an warra rimaa qabanii fi warroota hoosisan irratti baay'ataa kormaa gaalaa kaqooqee yemmuu kan sirra jiru wanni saayikilii biraarra jiru tatamsa'ee mul'achuu jira. Kanaafuu etiyooloojiin isaa beekamee dhibeen kana jedhamee erga beekameen booda talaallii yookiin ammoo talaalliin akka kennamu akkasumas immoo aweernatiin hawaasa qaama warra fayyaa nama waliin hin qindoofne akkasumatti hubannoo hawaasaa kennuu jira akkasitti jechuudha. Dhibeen kun waan duraan hin beekamini waan akkamii akkamiin beelad kan miidha akkamiin gaal miidha mallattoon isaa maal fa'a? Mallattoon dhibeen asiin dura asitti mul'ateen beeku. Mallattoon dhibee dhiiga afaaniin baasaa funyaan irraan baasaa. Qaama gara duubaa vaajinaal paartii gara sila hormaataa akka duuballee ittiin bahaa dhiigni lagdaa qaba. Fiivarii qaama ho'ina qaamaa qaba. Afaan keessa madeessa. Irgoo gamii tanallee madeessa. In hollachiisa. Du'aatiin gaalichaa mallattoon irratti mul'ate naannoo sa'aatii 12 haga 24 gaditti kaajjeessa. Gaalota tokko warra immuniitii qaban qabee suuta suutaan deebee karraa bayyanatus jira. Tokko immoo akkuma qabetti sa'aatii 12 keessatti yookiin 12 haga 24 keessatti ajjeessa dhibeen. Dhibeen kun waan akka malee seeriyaasii fakkaata. Namaatti darba yookiin gaal tokkirraa gaal dhibeetti dabra akkamiin gaalii kaan dhibeen dhukkubsata. Amma dhibeen haalli shakkiin jiru namni illeen tasa waltuma gaallichi wanni jedhe san qalatanii kan nyaatan jiru namoota sanniin illee hordoffii taasisnee kan wanti taasisuu miti haga silaa guyyaa mallattoo itti agarsiisuu san eegee guyyaa 2 guyyaa 6 keessatti mallattoo agarsiisee namarratti mallattoon akkasii wal fakkaata agarsiisaa jira. Kaniif ammoo hawaasni baay'ee piroodaaktii beelladaa bu'aa beelladaatii fi akkasuma immoo beellada waan kanaan du'e akka nyaanni aanan isaa kan fayyadamne.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru turtiin waliin taasistan torban guutuuf guddaa isin galateeffannaa boruurraa eegaluutiin guyyoota lamaan torbanii kan immoo weebsaayitii keenyarraa odeeffannoon dabalataa ni argattu kan isiniif dhiyeessee Anzaalaa Lamtaa Addisaan ture saganticha kaa qopheessuun torban kana waliin turtii taasiste immoo Firaa'ol Balaayiti torban gaarii isiniif hawwineerra nagaatti.